Ashamaa hordoftoota kiyya kabajamoo baga nagayaan gara YouTube channel kiyyaa deebtan jechaa arraas mata duree addaa tokko isiniif qabadee dhufeera. Mata dureen arraa ammoo akkaataa Gmail Account karaa sirrii ta'een lakkoofsa bilbilaa keenyaan alatti akkamitti akka bananuun isin agarsiisa. Viidiyoo kana hanga dhumaa daawwachuudhaan warreen haala taatan channel kiyya subscribe godhuun akkasumas like tuquudhaan namoota hunda biraan akka geessan abdiin qaba. Viidiyoo arraa wajjii turtii gaarii. Hayyee hordoftoota kiyya kabajamoo kunoo akkuma agartan Gmail akkaataa itti banatan karaa sirrii ta'een isin agarsiisa. Osoo barnoota keenya gadi warreen channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhuun akkasumas viidiyoo kana like tuquun nama hundaaf share godhuun hin dagatinaa. Jalqaba Gmail banachuudhaaf kunoo aappii Gmail kana ni cuqaafne jechuudha. Aappii Gmail kan agartan kana erga haala kanaan cuqaafne haala kanaan nu fida. Banachuudhaaf ammoo jalqaba iddoo Google jettu kana kunoo akkuma agartan kan jalqaba irratti argamu kana ni cuqaafna. Erga cuqaafne kunoo haala kanaan checking info nun jechaa jira. Hanga inni nu dhufu ni afanna. Haala kanaan nu fida kunoo bakka lamaan kan nu fida iddoo foonii kanatti fi emailii kanatti ammoo warreen duraan qabdan jechuudha. Itti fayyadamuu dandeessu. Haaree uumuudhaaf ammoo iddoo create account kunoo akkuma agartan kana create account kana jettu kana cuqaafne jechuudha. Erga iddoo create account kana cuqaafne kunoo haala kanaan nu fida for myself to manage my business kan jiru kana kan jalqabaa firte jechuudha. For myself kan jiru ergaan san filadhe kunoo haala kanaan naa fidee jira. File first name jechuun maqaa keetii jechuudha. Maqaa kee kan jalqabaa maqaa abbaa keetii osoo hin ta'in maqaa keetii jechuudha. Last name ammoo maqaa abbaa keetiiti. Haala kanaan ni guunna. Erga haala kanaan guuttannee iddoo next jechuu kana ni cuqaafne jechuudha. Erga haala kanaan iddoo next jettu tuqaafne eeyyen kunoo haala kanaan nu fide jechuudha. Day, month, year fi genderii nu fide jechuudha. Day jechuun guyyaa yoo ta'u manziin ammoo baatiidha. Yiriin ammoo bara keessatti dhalatte. Gender jechuun ammoo saala keetii jechuudha. Day kan jedhu ammoo guyyaa dhaloota keetii fakkeenyaaf ammee an 24 godhu baatiis yeroon cuqaasu haala kanaan naa fida Juulaayin godha. Bara ammoo bara 2000 godha jechuudha. Haala kanaan yeroo naa fidu bara 2000 yeroon guutu jechuudha. Sanbooda iddoo gender tana ni filadha. Female jira lameen keessaa fudhattu. Ani ammoo saala kan dhiiraa filadha jechuudha. Male ammaan dhiira meeliin filadha jechuudha. Haala kanaan male yeroon fudhadhu dhiira jechuudha. Iddoo next jaamu kana ni cuqaasa. Ergaan iddoo next jaamu tuqaasee kunoo Gmail isaa haala kanaan naa fida. Kunoo lameen keessaa tokkoon filadha jechuudha. Yookaan ammoo iddoo create on jettu kanaan kabiraa uumachuu dandeessanii. Ani ammoo kanuma keessaan lameen kana keessaa kan jalqabaa takka kan lamadaa kana fudhadha jechuudha. Mee kan lamadaa kanaa godhu. Ergaan kan lamadaa godhee iddoo next yeroon cuqaasu haala kanaan paaswordii naa fida jechuudha. Paaswordii jechuun koodii teetii. Paaswordiin dirqama habba 6 ol ta'uu qabdi. Mee paaswordii tiyyuma taniin fedhee itti godhee gadaa godhee isin agarsiisa. Sana booda iddoo next jettuun cuqaasa jechuudha. Sana booda paaswordii eegaan guutee iddoo next yeroon cuqaasu amma bakki jabduun asii bakka bilbilaa nuuf ta'a jechuudha. Yoo bilbila qabaatte ammoo iddoo foon nambar jettu kana ni guutta. Yoo ammoo guutuun barbaanne qabaattus dhiistus jechuudha. Iddoo skip jettu kana kunoo akkuma agartan gama jalaa irratti nuuf fidu iddoo skip kana tuquudhaan iddoo next cuqaasuudhaan irra dabaruu ni dandeenya jechuudha. Iddoo skip yeroo tuqaafnu kunoo haala kanaan gama email kiyyaa naaf fida. Haala kanaan iddoo email kiyya review yookaan qorachuudhaaf deemanii jechuudha. Sana booda iddoo next jettu kana ni cuqaasa jechuudha. Jaalatamtoota koo kunoo akkasuma naa fideedha. Amma gaddeemee iddoo I agree jettu kana ni cuqaasa jechuudha. Yeroon iddoo I agree kana cuqaasu maal akka naa fidu ni agarra kunoo. Haala kanaan banachuu dandeenya. Kunoo haala kanaan gara emailii kiyyaa na dabarsuuf deema jechuudha. Haala kanaan banadheetiin jira. Jaalatamtoota koo akka irraa gammaddan abdiin qabaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like tuquudhaan akkasumas namoota birootiif share godhuudha. Yaada qabaattan komentii naa barreessaa. Amma dureetti aanutti hanga walitti deemutti viidiyoo kana waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Viidiyoo itti aanu keessatti chaanalii YouTube akkamitti akka bananu ilaallaa. Hanga nagayaan walitti deemutti nagayaan naa tura.